argita magnine irrafnu debine dame jalla finune utu banda kanne sare ijandinune ijanga ujanti mahaline kabrum madinni du'a filanne sani fintille almatakani هاي السجلين دقامة سجلين اسم دقامة هاي كيس نينجتشو بربادة إجا وفتا عدا مدامي نينجرتو أكتو فتين سنين فجرة كان يتأمتشو بربادة سجلين كودا جمي سجلين دقامة جدا نتيما Agama sagaleen ko dhiifama naa godhaa sinirraa tursiisee jira. Hayyee kanarra dhufee fi duraan dursee Oromootiyaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo bakka jirtanii salaamtaan ta'u isin biraa geessicha. Egaa itti aansee wannan jechuu barbaade har'aan tana liibii waraabu akka waraabus na goosisee Ahmad Bosona Baalee duraan dursee galateeffachuu barbaada. Galatoomi sabboona qaalii isa dhugaa jechuudha. Ilma Oromoo dhugaa galatoomi sin jedha. Dhimmi isaatis maali? Shamarran maqaa Wallaggaa himatanii Oromoof Oromoo walitti buusaa turan. Aadde Misraaqii fi akkasumas sabboontuu Wallaggaa Saabaatan jedhamtu ifa baasuu isaatii baay'isee isa galateeffachuu barbaada. Kanaaf farra uffata aadaa uffadhee isinii dhufe. Ahmad Bosona Baalee yoo akka carraa taatee seente galatoomi baay'isee si galateeffadha. Misraaq sanyii maalii akka taate hanga irraa dho'ifatee mucaan kun seenaa Saabaa yookiin sabboontuu Wallaggaallee ifatti baasuu isaatiif isuma galateeffachuu dhufe. Oromooti hundumti keessanuu akkatti jalatti galtanii yoo waan tokko qorattan taate waan Oromoorra miidhaa geessu tokko yeroo muraasaa keessatti afoof baasuu ni dandeenya jechuudha. Akkuma isaa kana jechuudha namni biraatis jala galee yoo kan qoratu taate kan ummata Oromoo saaxilee wanyaachisee wal ficcisiisu kan akkanaa kan argachuu ni dandeenya jechuudha. Kanaan dura jechuudha biiftuu gadaa sabboontuu isii dhugaati jechuudha. Jaalatamtuu kabajamtuu sirriitti isii jaaladhaan biiftuu gadaa sobuuf odoon taane jechuudha. Biiftuun gadaa erga micayyoo sanii walitti deebitee nu jalaa tabalaashaate jechuudha. Isiitu nu jalaa balleesse Misraaqtu balleesse jechuudha. Isinillee asumarraan itti aantanii biiftuu gadaatii akka dhiifama gootan asumaan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Micayyoo san namni dogoggorsiisee jedhe gaafa isin irraa dogoggorsiistanii beekaa sabboontuu dhugaatii garuuyyuu namni tokko yoo aare akkasuma jechuudha. Sabboontuu Wallaggaatan jedhamtu intala Oromootti dhalatte dhugaa Oromoo taatee Tigreetti galtee ummata Oromoo as deebitee jala gargaltee Tigree bitattee dhugama Tigree Oromoorraa dhalattee Tigree wajji dhaabbatte jechuudha. Tunta dhugaa Amaaraa wajji dhaabatte teen namoota nurraa dhalatte deebitee Amaaraa wajjin diina wajjin dhaabattee yoo akkatti nutti birmattu kana wanti nu godhuu qabnu maalidha? Isinitti dhagamaa jira Oromoo moo akkanumaan dubbii yaasu? Galatoom roobaa seenaa kana namni hunduu akkanumatti qoratee jechuudha. Bira gahee qabuu hooyye jechuudha. Egaa har'aan tana imaamiyyoo ta'ee dhufe jechuudha. Guftaallee nan qaba. Guftaa guftadhee dhufe akka aadaa Arsiititti as laalagaa. Ada bareeda qabna hinjiru ka kenna qixxu meeshaa faaya Oromoo kumnillee bitu jette kadijaan teenya asra laga Oromoo maaltu nurraa hafe aadaa Oromoo uffannee kan deemnu fa aadaa keenya bakka jirutti uffata keenya soyidhee binnee uffachuu ni dandeenya jechuudha. Ahmad Bosona Baalee baay'isee isin galateeffadha Oromooti. Isin gaa'uree kanuma himuu dhufe ani walii bidhaan haasawna sodaadha beektanii. Darbi lubbuun isaanii akkuma qaba'anii Oromiyaa akkaloo tarbiin mul'ata dhugaa
ولا نمتني فتنا على بمني دقني الفلش كنو ففكاتني مرحلو قوي فقي لساني صرت مقرصة ففكاتني سكنت زبان لغيرو isi lenjisa omanisi tuka jaldeessa jolleenisi takitu hayye sanirraa dhiisee jira sirba dhiifama naa godhaadha sirbi kan qabsoo sila ta'eef isin affeere dhiifama narraa taa hayye akkasitti akka Ahmad Bosona Baaleetitti barbaadadha diina Oromoo kan ta'e ifatti baasa Oromoo dubbatee as ba'ee video isini waraabe arrabsoo doon taane warroota jala deemee Oromoo nyaachisu san isa san saaxiluu qabdan jechuudha. Micayyoo kaleessa afaan Amaarifaati waraabde micayyoo Amaaraa sun dhugaa dubbatte jechuudha. Nama akkasiisanii miti kanatti duuluu qabamu. Kan akka Harar Darruu, kan akka Masfiin, kan akkasiisan jechuudha. Masfiin Roobaati. Kan akkasiisan irratti duulamuu qaba jechuudha. Oromoo isin dhagamaa jira dhiifama naa godha. Basaastuun as social media kanarra baay'eetu jira jechuudha. Baabbaayoo maali maal jette? Akka nagaa aadaa keenya irratti uffanneeti. Aadaa namaa maalirraa goona? Natti tolee miti? Ay, aadaa faaya kopho. Mashallah galatooma narraa bareeda. Alhamdulillah. Kan barbaadu ani kana bas kanaan ala barbaadu uffata aadaatiin ala uffata biraa uffachuu. Ahmed kijibaa miti saada isin keessaanuu ijoollee musliimaa nama narrabsina rabbii isin uume sodaadha. Musliima taatanii maqaa musliimaa himachaa komentiin waan arrabsina kijiba odoon taane jala galtanii qorachuu qabdan nama san namni sun ebalu kijiban jedhina. Profaayiliin keessan kan laalamu maqaa rabbii maqaan keessan kan asaabdota arrabni keessan hamaadha. Of eeggannoo godha. Namootiin maqaa musliimaatiin daldaltanii fi akkasuma namootiin maqaa Oromootiin daldaltanii Oromoo nyaachiftanii deebitanii warrootiin maqaa musliimaa himachaa nama arrabsitan of eeggadha. Islaamummaattillee diinittillee diina taatan malee diinillee bu'aan buuftani maqaa islaamummaatiin nama arrabsu diiniin kennan hayyamu jechuudha. Oromoollee nama arrabsuun hayyamu arginee jira akka shayxaanni nama arrabsu beeknee jira jechuudha akka diinni nama arrabsu. Isin garuu si komandooni isin argisiisne egaa Oromooti yaa galatooma baay'isee isin jaaladha baay'isee isin kabaja wama haasa'ullee hin beeku jechuudha. Hinkau amma ka'ee jira kana ol hinkau qorna qabbaneessee jira amma ani musliima jibbuu fi miti ani islaama akka na jala arrabsamuun barbaadu ani Oromoolleen na jala akka tuqamuun barbaadu islaamummaan loon akka na jala tuqamuun barbaadu amantii koonan kabajaa garuu maqaa musliimummaatiin warrootiin komentii nama arrabsitan gaarii isiniif hin ta'u Oromoon qulqulluun nama arrabsu diqaalatu nama arrabsa jechuudha. Musliimni inni dhugaatis nama arrabsu kan akkamii akka ta'e kan amantii ofii quban qabne tuutu maqaa amantii baatee Sumayyaadhaa sabboontu maadreeshin maqaan isaan jedhan maqaa baay'eedha maqaa moggaafataniit komentiidhaan kan ummata jibbaachisan isaan. Amantii jechuun wajjin qabritti galtaa.
Koflan jaaladha kanaaf liivii isin waraabuu didaan kolfuu obsuu hin danda'u maa kofalta jettanii an kofla sirriitti hin jaaladha. Kennaa rabbii kiyyaati jechuudha. Kanaaf liivii waraabuun barbaanne yeroo hundaa. Inshallah. Amaanaa isinitti haa ta'u warri musliima taatanii koomentiidhaan nama arrabsitan. Billisee bye singa. Akkasitti akka Ahmad Bosona Baaleetitti barbaadadha diina Oromoo kan ta'e ifatti baasa. Oromoo dubbatee as bahee viidiyoo isin waraabe arrabsuu odoon taane warroota jala deemee Oromoo nyaachisu san isa san saaxiluu qabdan jechuudha. Micayyoo kaleessa afaan Amaariffaatti waraabde micayyoo Amaaraa sun dhugaa dubbatte jechuudha. Nama akkasiisanii miti kanatti duuluu qabamu. Kan akka Harar Darruu, kan akka Masfiin, kan akkasiisan jechuudha. Masfiin Roobaati. Kan akkasiisan irratti duulamuu qaba jechuudha. Oromoo isin dhagamaa jira dhiifama naa godha. Basaastuun social media kanarra baay'eetu jira jechuudha. Baabbayyoo maali maal jette? Akkana egaa aadaa keenya irratti uffanneeti. Aadaa namaa maalirraa goona? Natti tolee miti? Ay, aadaa faaya kophaa. Mashallah galatooma anarraa bareeda. Alhamdulillah. Kan barbaadu ani kana bas kanaan ala barbaadu uffata aadaatiin ala uffata biraa uffachuu. Ahmed kijibaa miti saada isin keessaanuu ijoollee musliimaa nama arrabsinaa rabbii isin uume sodaadha. Musliima taatanii maqaa musliimaa himachaa komentiin waan arrabsinaa kijiba odoon taane jala galtanii qorachuu qabdan nama san namni sun ebalu kijiban jedhina qabuu hooyye jechuudha. Egaa har'aan tana imaamiyyoo ta'ee dhufe jechuudha. Guftaallee nan qaba. Guftadhee dhufe akka aadaa Arsiititti as laalagaa. Ada bareeda qabna hin jiru ka kenna qixxu. Meeshaa faaya Oromoo kumnillee bitu jette Khadijaan teenya. Asirraa lagaa Oromoo. Maaltu nurraa hafe? Aadaa Oromoo uffannee kan deemnu aadaa keenya bakka jirutti uffata keenya soyidhee binnee uffachuu ni dandeenya jechuudha. Ahmed Bosona Baalee. Baay'isee isin galateeffadha Oromooti. Isin hin gahuure kanuma himuu dhufe ani walii midhaan haasawna sodaadha beektanii. Darbii lubbuun isaanii abbuun qaba'anii Oromiyaa. Kaloo torbiin mul'ata dhugaa. Shamarran Oromoo walaana matanii. Uffatan alaabaa miidhaganii. Uffata shikannoo fakkaatanii. Marhaloota uwwee fakkeenyi isaanii. Saartuu magarsaa fakkaatanii. Qilleensa sadii. Saboontuu sabaan lafiinuu isii. Isin leenjisa hoomaan isin tuuta jaldeessa ijoolleen isin taphittuu. Hayyee sanirraa dhiisee jira sirba dhiifama naa godhaadha. Sirbi kan qabsoo sila ta'eef isin affeere dhiifama narraa ta'a hayyee. Israaq sanyii maalii akka taate hanga irraa dhoyfatee mucaan kun seenaa saabaa yookiin sabboontuu Wallaggaallee ifatti baasuu isaatiif isuma galateeffachuu dhufe. Oromooti hundumti keessanuu akkatti jalatti galtanii yoo waan tokko qorattan taate waan Oromoorra miidhaa geessu tokko yeroo muraasaa keessatti afoo baasuu ni dandeenya jechuudha.
akkuma isaa kana jechuudha namni biraatis jala galee yoo kan qoratu taate kan ummata Oromoo saaxilee wanyaachisee wal ficcisiisu kan akkanaa kan argachuu ni dandeenya jechuudha. Kanaan dura jechuudha biiftuu gadaa sabboontu isii dhugaati jechuudha. Jaalatamtuu kabajamtu sirriitti isii jaaladhaan biiftuu gadaa sobuuf odoon taane jechuudha. Biiftuun gadaa erga micayyoo sanii walitti deebitee nu jalaa tabalaashaate jechuudha. Isitu nu jalaa balleesse misraaqtu balleesse jechuudha. Isinillee asumarraan itti aantanii biiftuu gadaatii akka dhiifama gootan asumaan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Micayyoo san namni dogoggorsiisee jedhe gaafa isin irraa dogoggorsiistanii beekaa sabboontuu dhugaatii garuuyyuu namni tokko yoo aare akkasuma jechuudha. Sabboontuu Wallaggaatan jedhamtu intala Oromootti dhalatte dhugaa Oromoo taatee Tigreetti galtee ummata Oromoo as deebitee jala gargaltee Tigree bitattee dhugama Tigree Oromoo irraa dhalattee Tigree wajji dhaabbatte jechuudha. Tuunta dhugaa Amaara wajji dhaabatte teen namoota nurraa dhalatte deebitee Amaara wajjin diina wajjin dhaabattee yoo akkatti nutti birmattu kana wanti nu godhuu qabnu maalidha? Isinitti dhagamaa jira Oromoo moo akkanumaan dubbii yaasu? Galatoom roobaa seenaa kana namni hunduu akkanumatti qoratee jechuudha bira gahee profaayiliin keessan kan laalamu maqaa rabbii maqaan keessan kan asaabdota arrabni keessan hamaadha. Of eeggannoo godhaa. Namootiin maqaa muslimaatiin daldaltanii fi akkasuma namootiin maqaa Oromootiin daldaltanii Oromoof Oromoo nyaachiftanii deebitanii warrootiin maqaa muslimaa himachaa nama arrabsitan of eeggadha. Islaamummaattillee diinittillee diina taatan malee diinillee bu'aan buuftani maqaa islaamummaatiin nama arrabsu diinin kennan hayyamu jechuudha. Oromoollee nama arrabsuun hayyamu arginee jira akka shayxaanni nama arrabsu beeknee jira jechuudha akka diinni nama arrabsu. Isin garuure si komandooni isin argisiisne egaa Oromooti yaa galatooma baay'isee isin jaaladha baay'isee isin kabaja wama haasa'ullee beeku jechuudha. Kau amma ka'ee jira kana waliin ka'u qorna qabbaneessee jira amma ani muslima jibbuu fi miti ani islaama akka na jala arrabsamuun barbaadu an Oromoolleen na jala akka tuqamuun barbaadu islaamummaan loon akka na jala tuqamuun barbaadu amantii koonan kabajaa garuu maqaa muslimummaatiin warrootiin komentii nama arrabsitan gaarii isiniif hin ta'u Oromoon qulqulluun nama arrabsu diqaalatu nama arrabsa jechuudha. Arrabee gammadne irrafnoo deebine damee jallafinu utubaan dhaqanne saree ijandinu ijaan bujanti maali gabrummaa dinnee du'aa filanne saniif fintillee falmata taane dargaggoon biyya kuma magaalanii uffatan hayya sagaleen dhagama sagaleen isin dhagama hayya kai isinin jechuu barbaade egaa uffata aadaa madaabiin hin jirtu akkatti uffadhee isinii dhufee jira kan dhaammachuu barbaade sagaleen koo dhagame sagaleen dhagama jedhanatti hima dhagama sagaleen koo dhiifama naa godhaa isinirraa tursiisee jira hayya kanarra dhufee fi duraan dursee Oromootiyaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ashamaa harka fuune kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo bakka jirtanis salaamtaan ta'u isin biraa geessicha egaa ittaansi wannan jechuu barbaade har'aan tana liibii waraabu akka waraabus na goosise
Ahmad Bosona Baalee duraan dursee galateeffachuu barbaada. Galatoomi sabboona qaalii isa dhugaa jechuudha. Ilma Oromoo dhugaa galatoomi siin jedha. Dhimmi isaatis maali? Shamarran maqaa Wallaggaa himatanii Oromoof Oromoo walitti buusaa turan. Aadde Misraaqii fi akkasuma sabboontuu Wallaggaa Saabaatan jedhamtu ifa baasuu isaati baay'isee isa galateeffachuu barbaada. Kanaaf farra uffata aadaa uffadhee isinii dhufe. Ahmad Bosona Baalee yoo akka carraa taatee seente galatoomi baay'isee si galateeffadha.